Ashama harkafune yo yade isinidiyanne jirraw dutenya sammarumatti no walin turasinin jenna motummaan Itoophiyaa khanji'a tokkotti khansiqo yeroo ammaan tana motummaatti PLF wajjin kokkee wal qabanii jiran amma lolli gara dhumaatti akka deemutti motummaan federaala beeysaa jira TPLFin ammoo gama isiitiin gonkuma harkan kanninu jechuudhaan iddoo tokkotti galtee akka waan firra waraanaa jirtu fakkaatti Ega guyyaa gaddaa ibsa kannitee sanga amma tana kan dubbati yeroo ta'u mootummaan TPLF ammoo mootummaan federaalaa gama isiitiin tarkaanfii fudhachaa jirtu hunda harkisiisaa akka jirtutu mul'ata. Isaan ammoo injifannee damassasne jechuu malee hanga ammaan tana ragaa tokkollee qabatamaan ummatatti hin argisiifne. Mootummaan federaalaa gama isaaniitiin iddoo dhuunfatan guyyaa har'aan tanaa miidiyaa isaaniitiin kan garsanii fi mishigii yookaan iddoo dhokonnaa waraana TPLF barbadeessinee jirra ifduubatti hin deebinu dura deemuu malee jechuudhaan miidiyaa biyyattiitiif gabaasanii. ሰራዊቱ መቀሌንና የወንጀለኛው ጁንታ ቡድን አባላትን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ስትራቴጂክ ቦታዎችን ያዘ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት መቀሌንና የወንጀለኛው ጁንታ ቡድን አባላትን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ስትራቴጂክ ቦታዎች መያዙን አስታውቋል። የትግራይ ህዝብ ከመጀመሪያው ዕለት አንስቶ ለመከላከያ ሰራዊቱ ወገንተኝነቱን አሳይቷል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሐውዜን፣ አልነጃሺ፣ አዲቀይህ፣ ማይሰማኖንና ውቅሮን ከጁንታው ታጣቂ ኃይል ሙሉ በሙሉ ነፃ አድርጓቸዋል። የህወሓት ጁንታ በሰላም እጁን እንዲሰጥ መንግስት የሰጠውን የ72 ሰዓታት ጊዜ ሊጠቀም ባለመቻሉ ከትናንት ጀምሮ የህግ ማስከበር ስራው ቀጥሏል። በመከላከያ ሰራዊት ህብረት ስልጠና ዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተናል ጄኔራል ሐሰን ኢብራሂም ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በሰጡት መግለጫ የህግ ማስከበር ሂደቱ በውጤታማነት ቀጥለው ተጨማሪ የትግራይ ክልል ከተሞችን ከጁንታው ታጣቂ ነፃ ማድረግ ተችሏል ብለዋል። በዚህም በአድዋ ግንባር የተንቀሳቀሰው ሰራዊት ሐውዜንን፣ አብርሃ ወአጽባሃንና ውቅሮን የተቆጣጠረ ሲሆን አጉላን በግማሽ ቀን መቆጣጠሩን ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅትም በመቀሌ አቅራቢያ ወደሚገኘው መሰቦ ተራራ እየገሰገሰ ሲሆን ይህም መቀሌን በጥቂት ቀናት ጊዜ ውስጥ ለመቆጣጠር እንደሚያስችለው ጠቁመዋል። በሁለተኛው ግንባር በአዲግራት በኩል ሳንቀጣና አልነጃሽን በመቆጣጠር ውቅሮ ገብቷል። በሶስተኛው የራያ ግንባር ደግሞ አዲቀይህን የተቆጣጠረ ሲሆን ሄዋናና በመቆጣጠር ሁሉንም ምሽጎች ሰባብሮ ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል። በመቀሌ ያለውን የወንጀለኛ ቡድን የመቆጣጠር ተግባሩ በማጠቃለያ ምዕራፍነት የተያዘ ሲሆን ሰራዊቱ በግዳጁን በምን አኳኋን መፈጸም እንዳለበትም በቂ ዝግጅቶችን አድርጎ የወንጀለኛውን ቡድን በቁጥጥር ስር ለማዋል ስለመዘጋጀቱም አመላክተዋል ኃላፊው። የትግራይ ህዝብ ሰራዊቱ የጁንታውን አባላት ለመያዝ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ለመከላከያ ሰራዊቱ በተግባር ወገንተኝነቱንም አሳይቷል። እየደገፈ መሆኑን በሰራዊቱም ላይ ጥይት አለመተኮሱን የትግራይ ህዝብና ጁንታው የተለያዩ ስለመሆናቸው አረጋግጠዋል። የጁንታው ቡድንም በፕሮፓጋንዳ ጭምር እያፈገፈገ መሄዱ ሽንፈቱን እያረጋገጠ ስለመሆኑም አመላካች ነው ብለዋል ኃላፊው። በማጠቃለያው ምዕራፍ መቀሌን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ስትራቴጂክ ቦታዎችን መያዙንም አስታውቋል። በራያ በኩልም አዲቀይህ፣ አዲ መሳኖንና ሄዋናን ከታጣቂ ኃይሉ ነፃ ማድረጉን አስታውቋል። በጎላን በኩል መንገድ ለመዝጋት ቢሞክርም እንዳልተሳካለትና ወደ ኋላ ስለማፈግፈጉም ተነግሯል። አሁን ላይ መቀሌ ብቻ መቅረቱን የገለጹት ሌተናል ጄኔራል ሐሰን በጥቂት ቀናት ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ጁንታው ለህግ እንደሚቀርብ አረጋግጠዋል። የጁንታው ኃይል በራያ በኩል ያለ የሌለ ኃይሉን በመጠቀም የሰራዊቱን ጥቃት ለመቋቋም ቢሞክርም በመመታቱ ለመልቀቅ ተገዷል ብለዋል ኃላፊው። የህወሓት ጁንታ ሽንፈቱን እያረጋገጠ በመምጣቱ በሐሰት ወሬ ላይ ተጠምዶ ህዝብን በማደናገር ላይም ይገኛል ብለዋል። TPLFin ደመሰነ ከንጀቱን እንደመሰስነ ኖቱ ደመሰሰ የቹራን ዱበተን ጉያ ከላይ ሳሙ ምቺ ሚኒስቴር ቢየቲ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አንጎታ ወራና ጉርጉዳ ዲፌንስ ካውንስል ከንጃም ወጂ ወልገይ መሰራ ሞቱማቲ ገገይሰኒን ባለመይሳን ረቲ ወሊገ ጉያ አራንተና ሳቲ ቁራን ረቲ መቀሌን ዱንፈተሙ ቀብድ የቹዳን ወልገይ ሳኒ ከንገገይሰኒ አዳንገለንተ አተው መሌቲ ፒኤልኤፍ ሁዱ እዚ መነቲ ገልቴ ኦፍራት ሩኻሳ ከንጅርቱ አከ ሆራኒ ሞቱማ መቀሌ ሂንሴን ኮቴ ጅርቲ
akka miidiyaan biyyattii gabaasaa jiranitti yeroo ammaan taraan waraanni mootummaa Itoophiyaatii fi kan TPLF jidduutti gaggeeffamaa jiru waraana hammaatee kan irraa dhumaa ta'uu fi TPLFis hanga lubbuun tiina keessaa baadutti gonkumaa harka hin kennadhu kan jiru mootummaan federaalaati jarri kun akka riphee loltummaatti hin baane jechuudhaan bakkumaan itti marse kanatti hin qabu jechuudhaan lola isaa jabaa gaggeessaa jira. TPLFin ganna kudhaniif riphee loltummaarra turte eega aangoo qabatte ganna 30 kan taate Itoophiyaa keessatti olaantummaan isii kabajamaa ana malee jechuudhaan yoona jala bultan malee biyya tana keessatti kabajaa sin harkattanii aangoo sujii sin harkattan jechuudhaan warri dhiichisaa ture amma immoo Maqaletti galee lola jajjabaa gaggeessaa jira akka miidiyaaleen gurguddaan addunyaa jechaa jiranitti mootummaan TPLF kan ganna 30 olaantummaan isaanii kabajamaa ture amma dhumarratti ammoo gara riphee loltummaatti bahuudhaaf shakkii jettuutu jiraa jiran mootummaan federaalaa ammoo gama isaatiin akka jarri kun riphee loltummaatti ba'anii achiinatti as hin deebine bakkumaan qabe kanatti fixuudhaan qaba jechuudhaan akkuma ammaan dura hangaa waraanaa guddaa ka jeneraalaa Biraanuu Juulaadhaan lolli achumatti eegalamee achi dhumuu qaba jechuudhaan waada seenan san hojiirra oolchuudhaaf tattaafachaa jiran. Lolli amma gama dhumaatti deemaa jiru kun ammoo TPLFin Maqalee akka waraanni Itoophiyaa hin seene karaa cufuudhaan lola waraanaa kallattii lamatti deebiftee oofaa jirti jenna. Kallattiin lamaan isaan ammoo oofaa jiran kunis naannoo Maqalee karaa kaabaatiin argamtu magaalaa Santaqaa fi Idaaq bakka jaamtu lola jajjabaa gaggeessaa jiran kanaanis warri TPLF akka jechaa jiranitti gonkuma warri waraana mootummaa kun Maqalee seenuu hin danda'an jechuudhaan lola jajjabaa gaggeessanii guyyaa har'aan taraan waraana if duuba deebisanii jiranii jenna. Waraanni amma if duuba deebi'e kunis kan duraan guyyaa kaleessaa akka laaqanni yookaan misaan isaanii Maqaletti nyaataman ajajaman amma immoo if duuba deebi'anii kiiloomeetira 80 Maqalee irraa akka fagaatan gabaasaa jiran. Warri guyyaa kaleessaa nan qabinaa nagadhiisa ashafir jechuudhaan dhaadannoo gaggeessee laaqanni keenya guyyaa baruu Maqalee ta'uu qaba jechuudhaan harka wal cabbatanii waada walii seenanii wal biraa deeman arrammoo if duuba deebuudhaan kiiloomeetira 80 Maqalee irraa fagaatanii jiran kiiloomeetira 80 Maqalee irraa fagaate akkamiin laaqana Maqaletti waada gala jechuudha hojiin isaanii tun hojii dharaati duraanis hojii dharaa waan eegalaniif gonkuma nu injifachuu hin danda'an jechuudhaan gara aktiivistoota isaanii kan biyyoota alaa jiraniin gabaasaa jiran. karaa biraatiin guyyaa har'aan tanaa hayyoonni Oromoodhaa kan mana hidhaa keessa jiran mana murtii akka hin dhiyaatiin gabaafamee jira. Hayyoonni Oromoo waa'ee siyaasaatiin mana hidhaa keessa kan jiran Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi Shamshaddiin Tahaa dabalatee aangoonni paartii kaafaa'oodhaa gurguddaan mana hidhaa keessa kan jiran yeroo ammaan tanaa mana murtii deddeebi'aa odoo jiranii waa'ee nageenya isaaniitiif mana murtii akka hin dhiyaatiin gabaasanii jirani. Manni murtii mana amala sirreessaa irraa fagoo waan taateef akkasumas rakkoo amma biyyattii keessatti deemaa jirtu wal qabatee mana murtii hin dhiyaannu jechuudhaan didan. Akka obbo Jawaar Mohaammed faan jedhan jechuudhaan abukaantoon isaanii kan gabaasan nageenya biyyattiitiif sodaachisaa waan taaneef nuti qaama siyaasaatiin waan hidhamneef rakkoon nurra geessu biyya tana diiguu dandeessii kanaaf ammoo manni murtii waan nurraa fagaateef iddoon tun haanuu jijjiiramtu manni murtii kan yeroodhaa iddoo nuti jirrutti haanu hundeeffamu jechuudhaan mana murtiitiif gaafii dhiyeessan. Manni murtii gamaa fi gamana laaluudhaan baallama isaanii guyyaa biraatti qabatee jira. Warreen ammoo as keessa hin jirre kan biyya alaa jiran manni murtiidhaa akka viidiyoon isaanii ragaadhaan dhiyaattu kanneen akka OMN Dajanee Guutamaatii fi Dr. Saggaayee Araarsaa, Dr. Biraana Masqala Babee Sanyii hundi ragaadhaan akka dhiyaatan himanii jirani. Yeroo ammaan tanaa uummanni Oromoodhaa waa'ee siyaasaatiin irra hedduun isaanii mana hidhaa keessatti darbamaa kan jiran. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo lama dhaddachaa irratti osoon argamin hafanii jiru. Sababa isaa ammoo xalayaa mana murtii lidataaf barreessaniin ibsan. Tintalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammediif obbo Baqqalaa Garbaa dhaddacha yakkaa mana murtii federaalaa lidataa sadaasa 27 bara 2020 Jumaata irratti hin argamne. Manni murtii federaalaa lidataa dhimma hidhamtoota galmee obbo Jawaar Mohammed jalatti argaman ilaaluuf guyyaa irraa dhaddacha oolee jira. Garuu hidhamtoonni dhimmi ilaallatu sababa nageenya fi murtii haqaa ariitiin dhoowwamaniif hin argamne. Baallamni sadaasa 27 bara 2020 irraa oole kunis galmee himata shororkeessummaa abbaan halangaa dhiheeffatee fi deebii abukaattonni barreeffamaan dhiheessan ilaaluuf ji'oota dura kan qabame ture. Hidhamtoonni Oromoo gameeyyiin siyaasaa kanneen ajjeechaa artisti Haacaaluu Hundeessan booda kan hidhaman yeroo ta'u murtii haqa malee ji'oota 5 mana murtiitti deddeebifamaa turanii jiru. Hidhamtoonni kanneen kana duras adeemsa jiruu fi haala nageenya raafama siyaasaa hordofuun osoo mana murtiin dhiyaatiin hafanii turan. Arras hidhamtoonni galmee yakkaa 26 Duwwaa 215 jalatti argaman obbo Baqqalaa Garbaaf obbo Jawaar Mohammed dhaddacha irratti osoon argamin hafanii jiru. Qabiyyee xalayaa barreessan kanaanis sababa hafaniif yeroo ibsan akkana jedhu.
dhimmi nuti ittiin himatamne ifaa ta'uu dhabuu isaan siyaasa biyyattii keessatti qooda qabnuun ololaaf maqa balleessi miidiyaaleen nurratti oofamaa turan dabaluunis eenyu caalaa balaadhaaf saaxilamoo ta'uu akka dandeenyutti waan amannuu fi jedhan hidhamtoonni Oromoo Jowaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa xalayaa mana murtichaaf barreessan kanaan dabaluunis bakka nuti itti hidhamnee jirruuf mana murtii nuti itti himatamne jidduu daandiin walirraa fagaachuu isaan cinatti dhiphinni karaa qaallittiif lidataa jidduu jiru carraa balaaf saaxilamuu keenya baay'ee ol kaasa jennee waan shakkineef jedhan. Kana malees haala siyaasaa ajjechaa makatee jiruu fi gaagama siyaasatiin jeequmsa biyyattii keessatti ol ka'ee jiruun eegumsi isaaniif godhamaa jiru amansiisaa tahuu dhabuudha shakkii isaanii kan ibsan hidhamtoonni kanneen qabiyyeen xalayaa tanaa itti fufuun imala daandii dheeraa mana hidhaa qaallitti hanga mana murtii federaalaa lidataa jidduu jiru irratti balaa nuti sodaanneef yaaliin yookaan aggaammin xiqqolleen yoo nurratti taasifame muddama siyaasaa biyyattiin yeroo ammaa keessa seentee jirtu itti ida'uudhaan biyya tana rakkoo hamaaf saaxila sodaa jiru qabnaa jedhan sababa keenyaaf jecha biyyattiin gaagama keessaa ba'uu hin dandeenyetti akka seentu hin barbaannu jetti xalayaan tun. Murtii haqa qabeessa shaffisaan argachuu dhabuun hidhamtoota Oromoo kanneen namoota hedduutti gaafii uumuun hedduu ammoo dallansiisaa jira. Hidhamtoonni kanneen manni murtii federaalaa lidataa sodaa fi shakkii isaanii hubachuudhaan furmaata akka kaayus gaafatanii jiru. Baallama itti aanuuf ammoo manni murtii yaada keenya jiddugaleessa godhachuudhaan dhaddacha yeroo naannoo nuti itti hidhamnee jirrutti dhiheessuun akka nuuf hundeessu kabajaan gaafanna jedhan. Kunis fageenya mana hidhaa fi dhaddacha jidduu jirurraa dhiphina daandiitiin wal qabate aggaammi nageenya isaaniif sodaachisaa ta'eef saaxilamurraa mana murtiirraa hafuudha kan ibsan guyyaarraa. Gama biraatiin oolmaa dhaddachaa irratti abbaan halangee deebii mormii sadarkaa jalqabaa iyyannoo aangawaa mana hujii abbaa halangaa federaalaa maqaa hidhamtoota xureessuun miidiyaaf ibsa laate jedhu irratti deebii barreeffamaa dhiheessee jira. Dabalataanis ragaa viidiyoof sagalee dubbii abbaa halangaa gara afaan Amaaraatti hiikee siidiin akka dhihaatu ajaja kennee jira. Manni murtii federaalaa lidataa deebii xalayaa hidhamtoota Oromoo dhaddachi yeroo naannoo jirrutti dhiheeffame nuuf haa hundaa'u jedhu irratti murtii kennuuf akka lakkoofsa Gi'izitti muddee 8 bara 2012tti baallama qabee jira. Obbo Jowaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa miseensota paartii KFO yeroo ta'an lameen isaaniitu ajjeechaa artistii Haacaaluu Hundeessan booda hidhaman. Sababni isaa immoo reeffi artistii Haacaaluu gara bakka dhaloota isaa Aamboo akka hin geeffamne dhoorgitan walitti bu'iinsa sabaa haastan ajjeechaa poolisii tokkoo fi hoggantoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhatuuf kaatan himanni jedhu kan mootummaan dhiheesse. Namoonni hedduun himata kanaan soba jedhanii Jowaar faan kan hidhamaniif ummata sossoosuun balaaf nu saaxilu jechuun mootummaan waan sodaatiif jechuun amanu. Garuu obbo Jowaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa namoota siyaasaa muummicha ministeeraa hanga dhihootti deeggaran keessaa isaan muraasa. Yeroo mormiin Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture bara 2015 xumurarraa kaasee hanga bara 2018 TPLF taayitarraa ari'atamee fi muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad dhufanitti obbo Jowaar Mohammad biyya alaa taa'uun OMN hoogganaa odeeffannoo fuula feesbuukii isaanii qooduun ummanni falmii jabaa akka godhuuf shoorri taphatan laayyoo miti. Duula Oromoo First jedhu eegaluunis sirna ganna 27 biyyattii bitaa ture TPLF raasuun taayitarraa akka gaggeeffamuuf obbo Jowaar Mohammad tooftaa fi tarsimoo jabaan ummanni sossoo'uun akka falmatuuf taphatanii jiru. Hidhamuu isaaniitiin dura ji'a onkololeessaa keessa mana jireenya isaanii eegaa kanneen turan eeddonni isaanii akka kaafaman mootummaan ajajuu isaatiin wal qabatee mormiin guutuu Oromiyaa keessatti dhalatee ture. Mormii san ukkaamsuuf jecha humnoonni mootummaa humnaa ol fayyadamuun lubbuu namoota hedduu galaafatuun isaanii ni yaadatama. Yaalii gameessa siyaasaa dhageettii qaban irratti taasifameen mormiin dhalate sun guutuu Oromiyaa keessatti yeroo gaggeeffamu mootummaan ammoo ajjeechaa humnaa olii raawwate jechuun dhaabbileen mirga dhala namaaf falman mormanii turan. Jowaar adeemsa mootummaa yeroo shakkanittis arrabbiif Oromoon abdadhe biyyatti galee jedhan kan isaan shakkan garuu hin hafne ni hidhaman. Murtii haqaa malees waahiloota isaa waliin yeroo ammaa mana hidhaa jiru. Erga obbo Jowaar Mohammad hidhamanii ammoo haalli siyaasaa Itoophiyaa fuula gara baditti deeffate biyyattii raafama siyaasaa hamaa fi muddamsuu seenaa keessatti mudattee hin beekne keessa Itoophiyaa galchee jira.
kanuma wal qabate adde bilisummaa Hussein mana murtiitti guyyaa arraan tanaa riyaattee jirti. Adde bilisummaa Hussein waan ammaan dura wal gahii gubbatti dubbatte dhiirtii Oromoodhaa dubartiin haftanyaa hin fuudhinaa kan juu kan dubbatteen wal qabatee yeroo ammaan tanaa mana hidhaa keessatti kan darbamte himanni isii irratti dhiyaatee Maqalee deemuudhaan nama 200 gurmeessitee maallaqa fudhatanii akka Oromiyaa keessatti jeequmsa gaggeessitu hojii hojjette jechuudha. Fi gama biraatiin rakkoo Adaamaa fi Shaashamannee keessatti uumamee fi lubbuu namaa kan bade isiitu harka keessaa qaba jechuudhaan himanni irratti dhiyaate. Adde bilisummaa Hussein abbaan isii dhiyeenya kan irraa du'e haadha isiitii fi ilmaan isii kan tajaajilaa jirtu yeroo ammaan tanaa haati isii dhukkubsattuu fi ilmaan isii xixiqqaan nama ibidda keessaa guuru waan hin qabneef akka mirga ofiitiin gadhiifamtu abukaattoon isii gaafatus manni murtii garuu kana gonkumaa fudhatama dhorkee ammaan tana mana amala sirreessaatti deebitee jirti. Oduun ammaaf qabnu kanuma oduu biraatiin hanga walitti deebinuun nagaan nu turaa isiniin jenna.